Ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan hundi keessanuu nageenyi kiyya iddoo isin jirtanitti isin qabu jecha dhaamsa tattamaa tokko dabarfachuu dhufe guyyaa borii biyya Jarmanii magaalaa Frankfurt keessatti hiriira seena qabeessa hiriira guddaa kan ummata Oromoo biyya keessatti dhumaa hidhamaa ajjeefamaa jiru kan mana hidhaatti dararamaa jiruuf sagalee itti taanutu qophaa'ee jira. Akkuma beekamu Oromoonni biyya Awurooppaa biyya addunyaa keessa jiraatan keessattuu ammoo Jarmaniin ummata biyya keenyaatiif sagalee ta'uun yeroo hedduu waan dandeenyu gochaa turreerra. Wanni kun waan dhaabbatu miti, waan fuulduras haga Oromoon reebicha hidhaa ajjeechaa jalaa bahutti haga Oromoon haga gaaffiin Oromoo dhibbaan dhibbatti deebi'utti kan itti fufuta. Oromoonni biyya Jarmanii akkuma Oromoota biyya kaanii jijjiirama biyya keessatti dhufe kana amanuudhaan ilma Oromootu aangoo qabate tarii gaaffiin Oromoo waggaa dhibbaaf meeqa gaafatamaa ture deebi'uu danda'a. Namni kun Oromoodha jedhee itti amanee gaafa muummichi ministeera Abiy Ahmad biyya Jarmanii dhufu Oromoonni Awurooppaa iddoo garagaraa jiraatanii fi Jarmanii keessa jiranis bahanii simatanii baga nagaan dhufte jedhanii ni jiran. Kana jechuun ammoo Oromoonni Jarmanii akkasumas bara wayyaanee sanis Berliin magaalaa jedhamtutti qorra keessa halkan 3-7 buluudhaan sagalee ummata keenya dhageessaa turan guyyaarraa Oromoonni Jarmanii takka qoodamiinsa qabsoo keessa hafee ummata hin beeknedha. Kana addunyaa guutuutu ragaadha, ummanni Oromoo ragaadha. Hardhas waan ummanni Oromoo biyya keessa jiru ibsuudhaaf hiriira guddaa biyya Jarmanii magaalaa Frankfurtitti guyyaa boru sanbata ganama sa'a 10 irraa eegalee iddoo train station yookaan Hauptbahnhof jedhamutti hiriirri geggeeffamuuf deema. Waan kana irra deebi'ee wanni dhaamuu barbaaduuf yeroo takka wal yaadachiisuun wal jajjabeessuun gaarii waan ta'eef namni haga ammaa hiriira kana irratti argamuuf mamii keessa jirtu murteessi. Hiriirri kun ummata Oromootiif bu'aa guddaa qaba. Hiikaa guddaa qaba. Akkuma isin dura baratame lakkoofsan namni tokko otuu manatti hin hafne buqqaanee ummata keenya ka biyya keessa jiruun isin cinaa jirra jechuun guyyaa itti qabnudha. Kanaaf an akka mataa kiyyaatti qophaa'ee jira. Akkuma argitan qoricha budaatiin faayamee jira. Guyyaa borii kana waan aadaa Oromoo calaqqisiisu yoo dandeettan alaabaalee akka naannoo Somaalee akka warra cunqurfamoota Sidaamaa kanneen yoo qabattanis qabattanii dhufuutu barbaachisaa. Maaliif uummanni Oromoo cunqurfamootaaf qabsaawaa ofii qofaaf osoo hin taane walqixxummaadhaaf qabsaawaa. Namni tokko nama gadii miti, namni hunduu walqixa imaammata jedhuun qabsaa'aa. Kanaaf guyyaa borii yaa ummata Oromoo hiriira kanarratti yoo dhufe bu'aan buusu maal jettee hin yaadin. Bu'aa guddaadha ummata biyya keessaatiif. Akkasumas ammallee miidiyaaleen gurguddaan biyya Jarmanii miidiyaa 4 oltu argama. Miidiyaaleen biyya keessaa OMN live stream mata biyya jiruuf ummata addunyaa keessa jiruuf live dabarsa. Deutsche Welle hin dhufa. Akkasumas Oromoonni qaqqaaliin qabsaa'onni biyya kana keessa jiran namoonni akka Abdoo Qaadii Abbaa Jabal irratti argamu hiriira Frankfurt kana irratti. Anis akka dhuunfaatti qophaa'ee jira. Ati yoo qophoofteerta yoo haga ammaa ittiin qophaa'ee ka'ee guyyaan kun guyyaa ummata Oromootiif sagalee itti taanudha. Ummanni Oromoo Gujii fi Wallaggi kumaandi poostiidhaan dhumaa jira. Kutaan Oromiyaa biraas deeggartoonni Abaa'oo Kaafaa'oo fi Paabaa'oo hidhaatti guuramaa jiran Oromummaan yakka ta'ee jira. Sirni Oromoon waggaa 50 dura ofirraa darbe akka haarawaatti boolla keessaa baafamee leellifamaa jira. Seenaan Oromoo garuu sirna barnootaa keessallee haqamee kan ammoo waan hundiyyuu beeynu lakkaa'amee waan hin dhumneef amma walitti himneef fixuu hin dandeenyu. Yaa Oromoo yoo tarii namni haga ammaa hin murteessin jijjiiraattee fakkeenyaaf gaafa Abiy Ahmad Jarmanii dhufu akkasitti uummanni buqqa'ee simate biltiginnaanis fiilingiin yookaan wanni itti dhagahamu maali baay'inni namaa yoo hin jiraatin warri manatti hafe kun nu deeggara jedhanii yaadu jechuudha. Kanaaf yaa Oromoo guyyaan kun guyyaa guddaadha. Akka irratti argamnee ummata keenya kan biyya keessatti biltiginnaan dhumaa jiruuf sagalee akka taanu isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa. Guyyaa borii kan haga ammaa hin murteessin murteessi wal argaan kenna magaalaa Frankfurt ganama sa'a 10 irratti
ofti baanuuf guyyaas irra deebi'ee isinii ibsaa Maarchi 7 guyyaan sanbata guyyaan isaas guyyaa boriiti akka achitti wal arginu kan hagammaa murteessi injifannoon ummata Oromoo fi ummata keenyaaf sagalee ta'uu yoomillee hin dhiifnu wantoota hedduu kaachirratti mari'annu miidiyaaleen adda addaa hin jira sagalee keenya dhageessifannu guyyaan kun guyyaa guddaadha. Yaa Oromoo namni tokko akka manatti hin hafne aadaa Oromootiin faayamaa qoricha budaas hin dagatina galatooma ulfaadhaa baabbaay kun abdii xayyiboo